jirri rakkoo qabu har'a wal barra waan ta'eef dogoggora bonkochaa jenna kachi naanoo Itaan Sudaan obbo Biraanuu Galchuu itti gaafatamaa bulchiinsa nageenyaa magaalaa Shaakisoo. Daddabeetiin ifaajii dheeraa eebbaleen waajjiraan faaree roobee dhaqeetiin fuudhee armaan ga'e kibboroomyaa kan nageen isaa eeguudhaan nageen uummata eeguudhaan daangaa kibboroomyaa eeguudhaan daangaa biyyittii eeguudhaan daangaa oromiyaa eeguudhaan misoomsa birajee wal fadaa amala nuufannaa ture. Egaa godinaalee afur Booran lamaanii fi Gujii lamaan akkasumas bulchiinsa magaaloowwan sadii Mooyyalee Israa'el Ali itti gaafatamaa bulchiinsa nageenyaa Bulee Horaa. Obbo Jalballash itti gaafatamaa paartii magaalaa guddoo Mooyyalee. Hojiraatiin illee bakka bu'aadha. Egaa kubreefu waliin jenne idaan laga baayaa idhamuu fi daangaa akka daangaa. Kantaraa kan nume. Egaa idaan laga baay'ee adi ijaaramu jalqabee waggootaan dheeraa lakkoofsisa jira. As keessatti ammoo diinni akka laga kana Itoophiyaan dhiiteetiin irra hin fayyadamne rakkoolee adda addaa daangaa cufaan seeneetiin jariibeetiin yookaan yaaleetiin jira. Kanaafuu poolisiin Oromiyaa, poolisiin federaalaa akkasumas raayyaan ittisa biyyaa daangaa kan tisuudhaan asiin ga'anii jiranii keessatti ammoo poolisiin Oromiyaa daangaalee kan hidhuudhaan. Itaan Sudaan qaama siyaasaa hunda keessan badhaasa fudhattan isin galatoomfanna. Itaan Sudaan ajajoota poolisii godinaalee kilaastara bahaa yookaan immoo Boorana kan taatan isin waamna gargaaraa Komishinar Mustafaa Ahmad. Egaa kilaaster kana hoogganuudhaan waan itti hojjechuudhaan ittaanaan Komishineraa ardi jidduutti argamanii jiran amala nuu kennaafe. Egaa kubreefu waliin jennee diinni bitaa mirgaan akkidhaan kun jaaramee hin xumuramne. Akka nu rakkoo keessa jiraannu, akka nu beddadoo keessa jiraannu, akka nu beelkee jiraannu diinni hojjechaa turre. Ammoo jajjabeetteen poolisiin Oromiyaa daangaa cufa hidhuudhaan diinni sun cabsanneetiin arda ammoo eebbaa fi tokko qofaan nu hafe. Kanaafuu amilee isanii mala poolisii danna amilee nuuf hinnaa, poolisii Oromiyaatti amilee nuuf hinnaa. Daangaa Oromiyaa eeguudhaan daangaa biyyittii Keeniyaaf akka Somaaleetti suudhaan poolisiin Oromiyaa gumaacha guddaa nuu gootanii fi galata guddaa qabdan oraa bulaa. Itaan Sudaan ajajaa poolisii godina Booranaa bahaa Komaander Indaalkaachoo Tafarraa. Egaa diinni gamdufaan teetiin nuun jirra isan rafa nuun jechaa nutti san egaa isan bula rafa nyaadhaa qotadhaa tiffadhaa daldala jechuudhaan poolisiin ta'e gumaacha guddaa nuu gootan poolisii sanaa ulfinnaaf galataaf kabajan mala ammallee deebi'a poolisii Oromiyaati keessattuu poolisiin ta'e ambaasaaddarii nageenyaa poolisiin godina Booranaa galata guddaa qabdanii amilee nuu kennaafi. Itaan Sudaan ajajaa poolisii Gujii lixaa Komaander Waariyoo hangafa. Egaa akkuma beekamutti Komaander Waariyoo asillee ajajaa poolisii turan gaafa isaanii daangaa keenya eeguudhaan ardalli ammoo godina ollaa keenya jiranii Komaander amilee guddaa nuu kennaa.
abba tokkummaa abba jaalalaa warri kun cuftinu warruma si'aayeetiin as turanii godina Boorambaa akkasumas godina Gujii lixaa warri kun cufti asii haa'ee warrum nu beeku warrum jaalalaati warrum tokkummaati galata guddaa qabani amila nu kannaaf wal kan cufa. Ittaan Sudaan ajajaa poolisii Gujii Bahaa Komaander Geetuu Birbirsaa. Komaander Geetuu Birbirsaa amila nu kannaaf isaanillee eegaa poolisuma tokkummaan jaalalaan oraa bulan deebala isaanii jenna mee amilee guguddaa nu kannaaf isaanii jenna. Ittaan Sudaan magaalota sidii waamnaa ajajaa poolisii magaala Bulee Horaa Komaander Nugusee Dachaasaa hoogaan bakka bu'aasaa. Jiru. Mee amilee nu kannaaf eegaa poolisiin Oromiyaa fuluttuu tokko biyyattuu tokko ergamii isaanii tokko hojiin isaanii tokko daangaa biyya keenya kabachiisu daangaa Oromiyaa kabachiisu akkasumas diin alaaf keessa dhufe ofirra deebisuudhaan ofirra qolachuudhaan ajajaa poolisii magaalaa Bulee Horaa Komaander Nugusee Dachaasaa. Komaander Nugusee Dachaasaa bakka nagaan dhuftan isaanii jenna eegaa akka sana agartan kan kabajamoo bulchaan bulchiinsa godina Booranaatii fi akkasumas ittaanaan isaanii keessummaa isaanii akka isaan agartan kana paartii waliin ta'uudhaan galata guddaa fi jaalala guddaan gaggeessuun jirani kantiibaalleen magaalii kasaaniiti eegaa arda guyyaan kun keessattuu godina Booranaa magaalii Abalootii fi guyyaa jajjabaa guyyaa cimaa guyyaa jaalalaati guyyaan kun waggaa 100 as deebi'eetiin dhufu warri asitti argamtan carraa guddoo qabdan baga gammaddan. Ittaan Sudaan ajajaa poolisii magaalaa daangaarra jirtu sinuun beektan magaalaa guddittii Moyyaalee Komaander Tigree Waajjira. Diin gamgama qolachuun qolachuufatti daangaa ofii kabachiisuun rakkoolee hammaataa Moyyaalee cufayyuu tirsaniitiin tokkummaan jaalalaan magaal suttisuudhaan magaal jireenya tolchu magaal misooma tolchu magaala immoo jaalalaan tolchu Keeniyaa fi Itoophiyaa akkasumas naannoo Somaaleetiin wal simsiisuudhaan jaalalaan tirsanii asii gaanii mee warri Moyyaaleeti komishinerii amila nuu kennaa amila qabtan. Egaa kabaj guddaatti isaanii mala daangaa irratti diinaan tokkee wal qabuudhaan agartaa cimanii jilbiiffatanii daangaa tisuudhaan komishin amila guddaatti isaanii mala amila guddaa nuu kennaa amila guddaa warri Moyyaaleeti ispeeshaalii warri Moyyalee Ittaan Sudaan badhaasa addaa qabnaa gumaacha kana boondii kana olaanaadhaan arjoomuudhaan abbootii qabeenyaa lamaan tokko hin badhaasna adda duree waan ta'aniif isaanis yaa'u abqaraarsaadhaan beekaman waan ta'eef abqaraarsaa gara waltajjiitti dhufanii badhaasa fudhatanii akka uummata godina keenyatti boondii 100 bituudhaan adda dureedha. Abqaraarsaa abba qabeenya qofaanidha. Abqaraars abba rakkataa abqaraars abba hiyyeessaa abqaraars abba misooma abqaraars karakkas bireeja kabeela bireeja guyyaa gammachuu si waliin jire guyyaa beelaa si waliin jire guyyaa dhibaa si waliin jire guyyaa cuuf si bireejuudhaan abqaraars godin kana galata guddaa qaba. Kanaafuu abbaan qabeenya kuni abbaa qabeenya qofa ta'inu akka abba biyyaan laalame kabaj guddaatti isaanii malee abqaraars abilee guddaa nuu kennaa abilee guddaa nuu kennaa. Ammallee aanaa Elooyyaa magaalaa Elooyyaa irraa Abba Maatiyos isaanis Abba Maatiyos birrii 100 boondii bituudhaan adda duree waan ta'eef badhaasa addaa qaban. Abba Maatiyos guddaa xiqqaa yeroo gabaabaa keessatti hojjetee dhufu jechuun bakki bu'aan isaa yoo jiraatu asii dhufuute bakki bu'aan isaa yoo jiraatu warri yeroo hin danda'amne bakka hin danda'amne boondii bituudhaan hin danda'amne misoomaan hin danda'amne Oromiyaan badhaafamanii godina badhaafamanii poolisiin badhaaftee warri hermayyee galata guddaa qabdanii horaa bulatee banaa sagantaan keenya akkuma dhufee jira. Ittaan Sudaan yaa'u daddaftanii kennitan ajajoota godinaalee ollaarraa dhuftan ajajoota poolisii aanaa maqaa keessan daddafee waamaa daddaftanii Komaander ajajaa poolisii Dugda Daawwaa Inispeektar Galgaloo Mi'eessoo ajajaa poolisii Bulee Horaa Komaander Gazzaany Walde ajajaa poolisii aanaa Malkaa Soddaa Chief Shaambal Darrasa yookaan Inispeektar olaanaa Shaambal Darrasa
Tola tola. Ajajaa poolisii aanaa Malkaasoo. Ajajaa poolisii aanaa Birbirsa Kojoo itti aanaan Inspektar Shumbulloo Gorjoo. Ajajaa poolisii magaalaa Qarcaa Massala Kumsaa. Ajajoota poolisii maqaa qofa waamaa Inspektar Burii Gannaale. Inspektar Taarikuu Hirphoo. Itti aanaa Komaander Gizaachoo. Inspektar Dhaaba. Komaander Raggaasa. Inspektar olaanaa Hoogaan Chief Aschaalo. Boorana dhuftanii harka duwwaan galtan waan ta'eef waan aadaa gurrattanii jirtu aadaa uffata Booranaatiin itti faayasanii jenna hunda keessan. Warra badhaasaa kennitanis warri fudhattanis hundi keessan galatoomte sirba adda addaatiin akka bohaartan isin affeerraa.